Ayyena shama kan jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsay channel unnumti keessa nagaa keessanii annagaa kiyyaa waaqeenyaa galatu egaan kun guyyaara kanas wanta isin fayyadaa isin gargaara jedheeti yaade isiniif qabadee dhufeetiin jira arraan kana gaa wanti isiniif agarsiisuudhaaf dhufe namoonni baay'een irra deddeebiidhaan waa'ee Facebook irratti gaaffii na gaafatan ni qabu gaafficha keessaas immoo gaa namni kamiyyuu akka suuraa keessan FB irraa share gochuu hin dandeenye akkaataa itti godhachuuti dandeessan isin agarsiisuudhaaf dhufe jechuudha. Egaan gaaffii kana irra deddeebiidhaan namni tokko yoo akka inni suuraa kiyyaa share hin goone akkamittan godhachuu danda'a kan jedhu irra deddeebiidhaan waan naga gaafataniif deebiitti kennuufan dhufe jechuudha. Kun ogaa akkuma agartanii suuraa kiyyaa iddoo kanarra jala ilaaluutii ni dandeessu. Share optionii hin qabu jechuudha. Namni kamiyyuu suuraa kiyyaa share gochuuti hin danda'u jechuudha. Kun hunda isaayyuu ilaaluutii ni dandeessu. Kun ogaa profaayilii koo jala suuraa koo namni kamiyyuu share gochuu hin danda'u jechuudha. Bifa kanaatiin akkamitti akka kana godhachuuti dandeessan isinitti agarsiisuudhaafan dhufe jechuudha daawwattoota. Kanaaf hanga xumuraatti na waliin ta'uun daawwadhaan isiniin jedha. Egaan guyyaarraa kaasee namni Facebook irraa suuraa kiyya Najalaa share godhee na rakkisaati jira jettanii uumamaa tokko hin ciqqamta jechuudha. Egaan gara barumsichaa osoo hin deemin dura kanneen chaanalii koo subscribe godhin jirtanii maqaan chaanalii kiyyaa OTS Elsay kan jedhudha. OTS Elsay jettanii bifa kanaatti yoo search gootan jalqaba irratti chaanalii isin argattan kunoo isa kanadha. Kunoo chaanalii koo kana subscribe gochuu hin dagatina. Yennaa subscribe gootan immoo gara booda deebi'uudhaan kunoo mallattoo profaayila kiyyaa irra cuqaasuudhaan kana keessa isin fida. Kunoo mallattoo bilbilaa kana cuqaasuu hin dagatina. Sababni isaa immoo viidiyoon isiniif gadhiisu hundi isaa ofiidhaan isin qaqqaba jechuudha. Kunoo viidiyoo ammaan dura isiniif gadhiise wantoota hedduu tas keessa jira. Chaanalii koo kana keessa wantoota barbaadan kamiyyuu argachuu waan dandeessaniif galaatii daawwadhaa wanta isin fayyadan baay'ee ni argattu isiniin jedha. Egaan amma gara barumsa keenyaatti hin deebinu. Jalqaba gara Facebook application keessan dhufuu qabdu jechuudha. Gara Facebook keessan akka dhuftaniini wanti isin godhattanii gubbaa kanarraa mallattoo tuqaa sadii ni jirti jechuudha. Mallattoo tuqaa sadan kanarraa al tokkootii fi ni cuqaastu. Saniin boodennaa kana cuqaastanii gara kanaatti jechuudha kan inni isin dabarsu. Achi booda erginni gara kanaatti isin dabarse kunoo xiqqoo ishee akka gadi siqxaniini wanti isin argattan ni jira jechuudha. Kunoo settingii kan jettu jirti. Settingii kana keessa ni seentu jechuudha. Settingii kana keessa yennaa isin seentanii bifa kanaatiin gara kanaadha jechuudha kan inni isin fidu. Iddoo kanarratti gaa wanti isin adda baafachuuti qabdan sirriitti step kiyya hordofuuti qabdu. Kunoo kanarraa akka dhuftaniini xiqqoo ishee gadi siqtu jechuudha. Akka xiqqoo ishee gadi seentaniini privacy setting kan jettu jirti jechuudha. Privacy setting kana keessa al tokkootiif ni seentu. Sanii booda kana keessa yennaa seentanii kunoo as keessatti jechuudha kan isin argattanii iddoo kana keessaa gaa sirriitti adda baafachuuti qabdu jechuudha daawwattoota. Kunoo akka privacy setting kana keessa galtaniini iddoo kanarratti your activity kan jedhu ni jira. How people find and contact you kan jedhu ni jira. Isin kan isin filattanii kunoo warra kana keessaadha jechuudha. Warra kana keessaa wanti isin filattanii limit who can see past post kan jettu ishee kanadha jechuudha. Step lammaffaa irratti kan argamtu ishee kana ni filattu jechuudha. Saniin booda ishee kana yennaa filattanii kan inni itti isin dabarsu kunoo garanadha jechuudha. Garanatti naan isin dabarsu kunoo iddoo kana jalaati limit old post kan jettu ni jirti jechuudha. Limit old post kan jedhu ni jira. Jala kanarraa mallattoo diimaadhaan isiniif kaa'ee jechuudha. Kanaaf ishee kanarraa al tokkootiif yennaa isin cuqaastanii kunoo confirmation gaafata. Confirming ni gootu jechuudha. Amma maal gochuuf deemaa jirra? Suuraa keenya eenyu abbaan fedhe kamiyyuu jechuudha. Namni kamiyyuu gonkumaa akka inni share nu jalaan godhannee akkaataa eenyu isinitti agarsiiseetiin kee jechuudha. Kunoo amma seerran isiniif deebi'a. Kunoo privacy setting kana keessa akka seentaniini step lammaffaa kanarra ni dhuftu. Step lammaffaa kanarra akka dhuftaniini kunoo limit old post kan jedhu ni jira. Kana al tokkootiif ni seentu. Innaa isin kanarra cuqaastanii kunoo confirmii isin gaafata. Confirmii ni gootu. Amma maal gootan jirtu jechuudha. Salphaatti ofirraa dhorkitaniiti jirtu jechuudha. Amma gara profaayila keessanii yoo deemtanii profaayila kan biraadhaan ilaaltanii fakkeenyaaf yennaa akka inni irraa isiniif ka'eef dhiisee kan isin ittiin beektanii profaayila kan biraa keessa seenuudhaani profaayila keessan deebistanii gaafa ilaaltanii kun irraatii ka'a jechuudha daawwattoota. Suuraa kana kan share gochuuti danda'u eenyu duwwaadha yoo jettanii ofii keessan qofaadha jechuudha. Kanaaf suuraa keessanii share na gochuuti barbaadan ofima keessanii share gootu malee namni kamiyyuu suuraa keessan share gochuutu hin danda'u jechuudha daawwattoota. Egaan guyyaarraa kanan isinitti agarsiisuuf dhufe isin hin dogoggorina ofii keessanii share gochuu ni dandeessu. Namni kan biraa garuu share gochuuti hin danda'u. Amma profaayilii kan biraadhaan hin seeneeti jira. Akkaawuntii kan biraadhaan hin seenee jira. Akkaawuntii kanaan seenee innaan akkaawuntii koo isa biroo ilaalu kunoo disable ta'ee jira in argadhu jechuudha share option kanaafi bifa kanaatiin ofirraa dhorkitu jechuudha daawwattoota. Yeroo taanu keessatti immoo namni kamiyyuu akka inni suuraa keessan FB irraa daawunloodii godhachuu hin dandeenye kan jedhu irratti barumsa isiniif qabadheetii dhufa. Ammas nagaan naaf tura. Isinan jaaladhaa isinan kabaja. Ciao.